Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabii keessatti dargaggoon ayyaanaaf magaalaarraa qe'ee galaa osoo jiru waraana mootummaan ajjeefame. Duula waraana Oromiyaatti banameen aarsaa guddaa kaffalaa kan jiru hawaasni Oromoo bakkaa bakkatti socho'uun akkaan itti ulfaachuun gabaafamaa jira. Tibbana dargaggoon Naqqamtee mana firaa taa'ee baratu ayyaana qilleef gara manaa osoo galaa jiru waraana mootummaan qabamee ajjeefamuu akkasuma eessumni dargaggeessa ajjeefames as buuteen dhabamuun gabaafameera. Gabaasa arganneen dargaggoo Daawit Balaay qophii ayyaanaaf gara maatii isaatti galaa osoo jiru kamisa darbee humnoota mootummaan butamee ajjeefamee jedha odeeffannoon arganne. Dhalataa godina Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabii ganda baadiyyaa Roojii Sardoo kan ta'e dargaggoo Daawit Balaay magaalaa Naqqamtee mana firasaa taa'uun barnoota barataa akka ture gabaafameera. Dargaggoon kun muddee 27 ayyaana qillee maatii isaa waliin dabarsuuf eessuma isaa waliin Naqqamteerraa gara bakka dhaloota isaaniitti adeemaatu jiranii bakka addaa dhagaa dhaabbii jedhamutti humnoota mootummaatiin akka butaman himan. Guyyoota muraasa booda Daawit ajjeefamuusaa maatiitti himame eessumni isaa garuu as buuteen dhabamuun himameera. Ajjechaan Oromiyaa keessatti hawaasa nagaarra ga'u akkaan hammaatee jiraachuu kan ibsu gabaasichi rakkoowwan guddaan uummata ragaa jiru uummata boqonnaa kan dhawwate ta'uun himameera. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisna jechuun mootummaan Itoophiyaa duula jibbaata jechuun Oromiyaa kallattii adda addaatti waraana guddaa bobbaasaa jira. Oromiyaa keessatti waraanni waggoota afurii oliif waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru ammallee itti fufuun duulli waraanaa guddaan banamaa jiraachuu gabaasaalee keelloon argate mirkaneessaniiru. Waraana waggoottan arfan darban Oromiyaa keessatti adeemsifamaa ture kanaan mootummaan Itoophiyaa maallaqa gara biiliyoonaan tilmaamaman dhabuu fi loltoota hedduun dura ajjeefamuutu himama. Kana malees qondaalotaaf kaadiroota kumaan lakkaa'aman kan mootummaan Itoophiyaa ammallee abdii osoo muriin duula waraanaa itti fufuusaa gabaasaaleen tibban arganne foomsaniiru. Oromiyaa keessatti nagaan haa jiraatu dhibdeen mariin furmaata haa argatu yaadni jedhu karaa adda addaa haa dhiyaatuuf malee mootummaan Itoophiyaa garuu waboo dhabamsiisu malee abjuu jedhuun waraana ofii qabu cinatti loltoota Eertiraa daboo kadhachuun lola guddaa Oromiyaa keessatti gaggeessuuf waraana kumoota hedduun lakkaa'aman bobbaasaa akka jiru gabaafameera. Loltoonni mootummaa konkolaataa 50 ol ta'an karaa Finfinnee Buraayyuu keessa darbuun lixa Oromiyaatti kan bobbaafaman ta'uu fi dabalataan waraana baay'inni isaanii 100 lakkaa'aman Asoosaarraan gara Wallaggaa seensisaa kan jiru ta'uun gabaafameera. Mootummaan Itoophiyaa waboo dhabamsiisuun akka salphaateetti ibsataa abjuu waboo yeroo gabaabaa gidduutti balleessina jedhuun yeroo adda addaa duula waraanaa gaggeesseera. Haa ta'u malee duula waraanaa gaggeesse kanaan kasaaraa maallaqaaf waraana isaa mudateen ala milkaa'ina gonfate humaatu kan hin qabnedha. Waraanni mootummaa irra deddeebiin Oromiyaatti bobbaasu guutuutti jedhamuun kan danda'amuun waraana bilisummaa Oromootiin barbadeeffamaa tureera. Waraanni biltsiginnaa haleellaa isarra ga'utti yoo mufatu guutummaa Oromoo irratti lola banuun lafoo fi qilleensarraan uummata nagaa jumlaan ajjeesuutti kan fuulleeffate mootummaan Itoophiyaa dhaadannoo qurxummii balleessuuf galaana gogsina jedhuun waboo dhabamsiisuuf Oromoo lafarraa balleessu akka furmaataatti qabatee hojiitti seenuun bubbuleera. Amma saala kana jabeessuun guutummaa Oromiyaa keessatti waan guddaa bobbaasaa jiraachuu mootummaa Itoophiyaa gabaasni arganne kun ifoomsee jira. Qaamoleen mootummaa Itoophiyaa hawaasa Oromoo lixa Oromiyaa Horroo Guduroo Wallaggaa Jaardagaa Jaarteerraa buqqa'an nageenyi naannichaa osoo mirkanaa'in qe'eetti deebi'aa jechuun miidhama dabalataaf saaxilaa akka jirantu himame. Lola maqaa faannoo jedhuun baatilee darbe keessa banameen qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an uummanni Oromoo Jaardagaa Jaartee dirqamaan bakka buqqa'anitti akka deebifaman taasifamaa jira. Hawaasni Oromoo kunneen baatilee darban keessa gaaga'ama waraanaa kanaan nama hanga qabeenya isaanii kan dhaban yoo ta'u manni jireenyaa isaanii guutummaan gubatee barbadaa'e akkasuma qabeenya horatan duraa saamamee waan nyaataniif dhugan waan uffatanillee bakka hin qabnetti dabalataan nageenyi isaanii mirkanaa'aa kan hin taane keessatti dirqamaan gara qe'eetti deebi'uu qabdu jedhamuun qondaalonni PP dararaa akka jiran gabaafameera. Uummanni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kunneen magaalaa Shaambuu dabalatee bakkeewwan hedduutti baqatanii akka jiran kan himamu yoo ta'u marti isaaniiyyuu nageenyi bu'ee qe'ee ofiitti deebi'uuf fedha akka qaban himanii naannichatti nagaa waaraan yoo bu'een ala qe'ee isaaniitti deebi'uuf sodaa lubbuu akka qaban himameera. Kana malees waan nyaataniif waan keessa jiraatu kan hin qabne keessatti haala gidiraan guutame toofuu mootummaatti kan gaddan dursa nageenya naannichaatti amansiisaa ta'uu akka qabuuf waan ittiin bayyaannatan hanga hin kennamnetti callisanii balaa toofuun akka dhaabbachuu qabu gaafataa jiru.
Mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaatti bobbaasaa jiru qonnaan bultoonni Oromoo akka sooran dirqamsiisaa jira. Nyaata waraanaaf soorata uummanni Oromoo dirqamaan akka kennuuf taasifamaa kan jiru yoo ta'u bakkeewwan bobbaafamanitti waraanni PP humnaan qonnaan bultoota nyaata gaafataa jiran yoo uummanni nyaata kennuufi kan hin dandeenye ta'e reebicha irraa hanga ajjeesuutti kan ga'an ta'uunis himameera. Tibbana duula waraanaa guddaa Oromiyaa keessatti taasisaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa uummanni dirqamaan nyaata waraana PP'f akka dhiyeessu taasisaa jiraachuun gabaasameera. Haalli kun Wallagga Bahaa bakkeewwan hedduu keessaa dhagahamaa kan jiru yoo ta'u dirqamaan mata mataatti namuu waraana isaa nyaachisu akka qabu taasifamaa jira. Namoota waan nyaachisan hin qabne ammoo waboofaan hidhata qabda jechuudhaan dararaa irraan gahaa kan jiru ta'uun gabaafameera. Gama kaaniin waraanni amma Oromootti bobbaafamee jiru kun maallaqa nama harkatti kan argu yoo ta'e maqaa waboof geessaa jirta jedhuun kan saaman ta'uu gabaasni arganne ni ifoomsa. Qe'een Oromoo bakkee hedduun waraanaan weeraramee kan jiru yoo ta'u saamicha reebichaa fi ajjechaan hawaasa nagaarra ga'us akkaan dabalee kan jiru ta'uun himameera.